wanta isaas naan galle furumaan darbe maali qoyi akkasumaan ijoolleen tun man amantaan jira islaama si galeemi isiin sun amantaan kiristaanaa oromoodha garuu waan si ajaa'ibeen dhifne namni kan keenya cakkaanyummaa isaatu si ajaa'ibaa bara hiriyaa isaanii tokko nama lamaan tuman iccitiin jalaa himtee hiriyaa akkuma fakkeenyaaf aniifatti hiriyaa taane waan waliin haasofne deemee hiriyaa kan koo kan biraatti himudha. Kanuma jettee bakka ati sana hundina irratti intini jechuu yookaan akkas gochuudha. Malee wanti waraabaa mani. Egaa garaa keessa dhiitan baay'ee itti darbatan waan hin godhin hin qaban bar. Kanaan booda akkasii godha akkanasii godha akkasii ta'a. Sarraatanya wayii fidatanii akkas godhan fakkaate. No sarraatanya miti bar ilmaan haati manaa baanaan alga haadha irratti tumanii gibbii keessatti gadi baasanii tumanii. Qabamanii deeman. Qabamanii? Wayi qabamanii ka'ee ala tuul qabamanii tokko bilbilaan itti himti lamammoo silkiidhaan wal qababalanii viidiyoo waraabaa tumaa turan isaan sadanochumaan qabamanii seeratti dhiyaatan. Amma ijoolleen amma intini jedhanu kun bakka fagoo jiranii rabbiin malee namni jara arguu hin danda'u baadiyyaa keessa geessanii akkas wal godhaniiti malee tu biyya keessa taate. Awutu dhuguma bakka intini wa'ee jiraatanii silaa namuu naasa'u bar. Yaa Museen jireenyi isaanii badee jiran amani ijoollee amma nama qaltee tanaafi warra waan kana gurmeesse hundi isaanii jireenyi isaanii badee jira. Yoo ofii isaaniitiif haadha ofii kaanii of ajjeesan malee Itoophiyaan itti galanis hin jirtu. Suudii san keessatti illee irratti hojjetamaa jiran si jechu jira bara. Iyyata sarraa abbaachoo ni yaallu. Rabbiin isaan qaba isaan hin dhiisu. Rabbiin gabrootanii wal miidhuu sittin dhiisu aslan. Aniifatti yookaan wallollee yoo ati namiiteen yoon fedha kan kootiin si dhiise malee rabbiin haqqii kan koos irratti hin dhiisu kan keelleen irratti hin dhiisu. Gabrichi ofii akka gabrootan lammoo wal miidhu rabbiin nama hin dhiisu bar. Yoo fedhe inni fedha isaatiin badii kan keenyaaf rahmatanuu godhamanii. Maatii isaanii dhaggeeffadhu amma wanti irra godhamuu qabu. Uummanni kun bar maatii qaba haadhaaf abbaa obboleeyyan qabaame. Akkasii bareeha. Ofii isaatiif galee of qabsiise yookiin galee harka uffanna malee maatii isaanii fuutee mana hidhaa galchita. Wallahi wabillahi minimum karraa du'ees haati boo jirtu saada Oromooti sanboota jechuun ifii isaatiif of kanna jechuudha. Namni maatii oomachee nama ummaatiyyaa jechuudha ifiitiyyaaf if kanna jechuudha. Akkas goota harkaraa qallaalitti qabsiista akkasitti. Yaa. Namni bakka haadhaa beeku akkana godha jettee yaadda. Aboo baalageen fedhe Museena. Yefallaga duriyee biyoon yennaatuun nagar ምንም ነገር ቢሆንም duriyeen fedhullee yoo ta'e haadha namaa miidhaa bar haadha ofii wanni jaabar garuu habarateetu haati sunis haadhatiyyaa jee yaada kan barenne garuu haadha isaa akka waa jalaa duute sunis miskiintittiin haati isaanii gise kana ilmoo miskiinaanuma beesisti wallahi fuulli isaaniitu ni beessa Museena aduun ganama barahaa san keessa aduun asirraa sammuutti seentee dheebuu eeshii ganama nyaatee galgalanii harkadhuu kan been rakkoo fi gadadoo meeqaan achi gahee mee rabbi sodaadhuti naa dabartiif bar osoo har'a namni tokko osoo jireenya nagaa qabaate barahaa san keessaa maal godha miila duwwaa maal godhame namni tokko osoo waa qabaate amma warri ijoollee Irooppii daa'imanii bishaanii deeman kun irra guddaan isaanii warra quufaaf deeme sigalee because biyya alaa deemaa jiran warri Suudii san keessa Museenaa waa qabaatee namni barahaa san keessa barahaa akkasitti aduun takiifni hin jirre marwaan hin jirre san keessa hojjetu inuma rakkateeti beekadhu inuma faamiliin isaa waamee qarratti ta'eeti sigalee kamtu walloodhaa kanumtu arsiidhaa namni gaa hin beekan isaa waan beekan takka hin qaban. Wayi namni biyya ormaatti gandaaf lagaa waliin qooduu dhalate namni gaa bikkatti dhalate numa beekaa mire eessa dhalattee eessaa dhuftee sana numa beekaa bar sanuma himatan bakka. So rabbiin garuu numa jira waan rabbiin hin dhiisu rabbiin kaatima nama balleessin warri irratti akkana godhame shahideedha harka namaatti namni du'uuntinidha warri sun garuu rabbiin jira haa qabuun maaliifi dhala namaatti akka dhukkubaatee akka hin daddabarfanneef warri sun yoo adabbii argatanii namni yookaan garaa walitti hin jabaatudha rabbiin rahmata onnee jiraa keessaa kaa warra du'e gumaa isaanii inuma baasa namni illee rabbiin illee ittiin dhiisuuni wallaahi. Oy nama meeqa amma silaa ka du'e. Bismillah hin beeku wallahi hin beeku.
Beeku rakkinaa fi malee dhugaadha bar namni baraa sana keessa hojjete kan siraa ofiitii galaa lafa halkaniitiin kara mana ofii galuuf dadhabee isaa deemaa jiru. Rakkinaa fi malee akkamitti baraa san keessa nama Tokkoffaan ani ilmoo shanin qaba ilmaan kan kootti fanni gargaarsa godhaana dhiisaa faatu nama torba. Nama torba. Beeku waan meeqa akka ta'e tokkos ja'annaan gaannuman dhagee miidiyaa kanarratti illeedhaan agarree. Ani haadhaaf takka ummaatiyyan gargaaraa yaaba ummaatiyyaa nama malee naman qabdu yaaboo na dhiisaa osoo joo ajjeesan jira. Mucaan sun hammamee hayyee dhalataa Arsii haa ta'u fedhu dhalataa Walloo haa ta'u dhimma isaan akkas godhaniif hin beeku. Osoo bar nama badii ta'e Museenaa fakkeenyaaf aniin tuni gosummaa haasee badii tiyyaan osoo na qabanii ajjeesan warra waan takka hin beekne dhalataa Arsii ta'u qofaaf. Fakkiin immoo Walloo ta'uu qofaaf bar maalii fi dabar warri gosaan wal fixu ofii walaa fixu miskiina wannummaan ajjeesaniif miskiina wannummaan diraraniif maali dabar. Tokkorra caaluu dhabuudha. Gaafa silaa fakkeenyaaf amma yoo ilmoon kan koo waa kaatee balleessitee jettee yookaanis yoo itti balleessamee jedhame maatii qabaa namni sun gaantiniidhaan ilmoon kan keessan kun akkana godhaa jirti narraa qabadhaa erga jedhanii booda kun kaanutuutti dabarfate santu seera intinii jedhe waan ta'eef namni silaantinii tokkorra caaluu dhabuurraani badiin kun hundi uumtinni uumameefi nama keessaa xiqqoosiisan mun bilchaatee yajamaa nuti tokko jedhu dhabuurraani ammas immoo nama dhufeetuma ilmaan kan keessan narraa qabadhaa jedhu dhabuurraan akka namaatti yaaduu dhabuurraani ulaagaa namummaa guuttachuu dhabuurraan akkas wal godha wamti biraa takka illee hin jiru. Namni sa'aata nama seenaa bar sa'aata namni sa'a gosummaadhaan wal lolu sa'a namni hiyyaa caalajee wal lolu sun ta'e sa'a namni dalagatee jireenya ofii ofirraa jijjiiruu qabudha. Gosti tantee jireenyi keessirraa hin jijjiirtu Museenaa. Sa'a kanatti gosti hanqee kasi maallaqa baastee sitti fuutu sa'a kanatti amma meebii dur jiraachuu danda'a. Aadaan duruu badaa deemaa jira amma sa'a kanatti. Maaliif jennaan namni ofii dhaabbatu qaba. Yoo ati waa qabaatte namni harka sii dhaa'u obboleessa kee. Yoo ati qabaatte namni sii hoofla. Yoonuma kan nama hoofalchiistu ta'ee iyyuu jechuudha. Yoonuma qoosaa beektee namni sii hooflu yoo waan qabaanne yoo waa qabaatte immoo kanuma nama hoofalchiisne sii hooflana kanuma nama boonyi sii booyan jechuudha. Bara namni maallaqa jala fiigee maallaqa dalagatee tarabbii keessaa qabaatuu fi ibaadaa keessa qabaatu isin garuu zariidhaan wal fixan jechuudha. So ani mana maa sodaadhe nam tokko hin dubbisu keessaa nama raadhe ani hayish hin sodaadhaan nam tokko keessaa na dubbisinaan hin jedhin an barbaachisuun maal dhagaa nama waa namaa gochuu danda'u miti barnan sodaadha waa namarraa dhagaanii waa namaa gochuu dhabuun rakkoodhaa bar rabbi kairii haa godhu rabbiin warra sababii haa buusu warra du'e duuti akkanaa haati sunuu miidhamteetuma nu jechaatuma jiraatti malee waa jiruu miti beetee duuti awwaalattee duuti aynata meeqaatu jira baru Museenaa duuti tunuu bifa hedduu qabdi wallaahi laazim. Rabbi kairii haa godhu yaabba rabbi kairii haa godhu. Hirriban dhabe anfaan nama hundi hirriba dhabe wallahi nama hunda hirriba qaba amma reefu hirribaan naqabee laayif irraa bee gizeen ciisu sagaluma mucaan santu na duuba bakka rafuu hin dandeenye si galee. Rabbi rahmata haa godhuuf warra jiru immoo rabbi inshaallah jireenya kan keessan maal goonare nama badii isaa beekee intin hin jennettuma kadhatanii bar rabbi sinaa qajeelchu yaaboo walii yaaduu baradhaa walirra guddadhaa. Dubbiin bara ammaa miti harka badde dubbiin ammaa miti beekadu qabadde gaafa amma dura tokko ne ustaaz Sheek Riyaad Faanii nama 10,000 wayin manguddummaa ta'an tokko ne tatta gaafa san wayina jeesna kaa waluma qaqqabalanii wal dhidhiitan lakki akkanan ta'u tokkummaa wayyaa ilmaan kiyyaa jee walitti qabanii feemasiin tun hundi deemtee achirraa isi galee. Silaa gaafas jechuu mamnuu'a jedhamee hundi isaaniitu isaan qabsiisuudhaaf wanni jedhame aboo no walii araarsanii kaanis fammasee maal kaanis warri irra guddaan warri fammasee warra nama qabee fammasee mi maal. Habibati egaa ilmaan keenya dabarsinee isiniin kenninu wal malee wamaan qabdanu
tokkummaa keessan jabeeffadhaa. Isin ilmaan abbaa tokkootii jedhaniiti bar gorsanii walitti araarsanii bar. Naagane osoo guyyaan suni gorfamuu baate arra wal qaluun hin dhuftu jechuu jira baran. Seelee isin nama bakka kana booda Oromoo ta'e nama Oromoo qabee hidhe tokko nama keenyaan hin jiru arra eegalee jechuu. Because Oromoo ta'e obboleessa kan kee Oromoo hin ta'inu seeraa jira waan eegaa jira. Nama Oromoo ta'e dhiiga kan kee ta'e maal gootaa hiita? Si jammar. Laala. Yoo obboleessa kan kee ta'e yoo ilma kan kee ta'e yoo nama akkanaa ilmammaa isaa mormuu qabdan habiibatii maal? Wayi. Maal taate? Maaliif jennaan bareedaamte obboleessa keetuu maal taane waan akkanaarra yoo dalagu ta'e dura dhaabbatu qabda jechuudha. Gaafa haqaaf dhaabbattee Rabbiin illee si waliin dhaabbata. Ani gaddi kun gaddaa hunda kan keenyaati bar nammoo akkuma itti ibsatuuf akkatti haasa'u dhabe malee. Namni nama ajjeefamuu qaba bar. Eegaa. Wallaahi Eegaa akkasii. seera Itoophiyaa kana osoo Itoophiyaan seera kana baaste bakka በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሰውን የገደለ ሰው በአደባባይ ተሰቅሎ መሞት ምንም ርህራሄ አለመስጠት خلاص ልቡ ረቢን ኢፊፉ ፍደቱ ርት ከነቲ ወንቲ ተው Rabbi kairii haa godhu. Rabbiin kan gosa kan keenya adda adda godhee nu uumee fi bar itti wal barree wal kabajnee ittiin haa jiraannuufi malee ani sirran caalaa ati narra caaltaafi miti. Rabbi kairii haa godhu. Bakka nagaan bulaa. Nagaan bulaa isinitti haa tolu. Kush bakka nagaan bulchi. የላዬ Du'aayuma goonaaf. ማን ጎና ዱባ ወላሂ hirriba hundaan dhorkitan jechuudha. Hirriba hundaan na dide guys. Wallahi alazim. Aboo maali namni akkanatti maaluma jechuudha qoy. እንቅልፍ ራሱ hirriba hunda na dide. Tasjetti wanti sun online irraa bitee achi godhaa qoy. Namni keenya ummani nama ajjeesu jiru kun giseen akka laalu kaduraati kana qofa natti hin fakkaanne haa ajjees nama hedduu ajjeesuun oolan gisee kana namni harki dhiiga barate isinii galee gisee hunda wanti jira maybe shiftaadhaan saan beekan warri kuni warra gisee yaadu warra arabaa hojjetu natti hin fakkaatan. Warra miskiina ajjeesee tumee maallaqa irraa saamee jiraatu natti fakkaata achuma keessattuu jechuudha. Nama nagiyaa lafaa kee nama qaluu miti kun. Nama duraanuu Rabbiin sababa dhiiga nama baay'ee dhiiga kanarratti dhumni keessan isin badu deema jechuu isinillee. Inni በጣም ብዙ ሰው ገላቸዋል. Inshallah ini ijoolleedhaa lafatti hin badu. Yaa Rabbi ati ni jirta. Rabbitti ol si kanneen jira hunda keetu. Rabbitti nama meeqaa tokkana jee ol si kanneen jechuudha. Yaa Rabbi. Yoo wanta kasi biraa qabaadde yaa Rabbii xiyyaati ijoollee san akka goote godhi nu garsiisi gaayistii akka goote godhi yaa Rabbii xiyya gaayisin jaalageeffadha gaayisuma hin jaabi kan deemutti anis yaa Rabbiin dandeessaatti nu garsiisi dhiyootti ammatti daddafii nu garsiisi ammatti saqqalamanii du'anii jiranii hiika jaan nu garsiisi ati. Because hidhaa miti kan barbaachisu
namni nama ajjeefamu kaati harki irraa muramu eessatti Suud Arabiyaatti. Okay? Itoophiyaatti osoo hin ta'in Suud Arabiyaatti jechuudha. Dhimmi keessan amma bakka biyyatti deemtanis hin jiru bikkatti dheeyxanis hin jiru jechuudha. Biyya feetan yoo deemtan waan isin dookumentii keessaniin isin hiisisna jechuudha. Bishaan Irooppii yoo deemtan dookumentii keessaniin isin hiisisna. Eessuma abbaa keessanii deemtan Suudii keessaa illee bahuu hin dandeessan. Okay? Itoophiyaa yoo dhuftan immoo aanuu isin hiisisa nama biraatii miti. Aanuu isin hiisisa nama biraa osoo hin ta'in jechuudha. Isin galee kanaafuu yookiin osoo Arabni haada isin kaa'ee isin hudhee isin ajjeesin ofii keessaniif laayivii banaati of ajjeesa.